Obboloota jaallatamoo yeroo ammaa kana biyya keessa biyya alaatti argamuun tajaajila karaa tamsaasa TV ergaa fayyinaa toora onlaayiniitiin isin qaqqabu hordofaa kan jirtan hundi bakka jirtanitti nagaan Kiristoos isin qaqqabu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa guddaan qaba. Inni nagaa isaanii baay'ise gooftaan keenya bara baraan ulfina guddaa argatu. An guddisee kan isin jaalladhu bulisi keessan Paaster Dandanaadha. Jaalala Waaqayyoo ta'ee mata duree tokko irratti dubbii sagalee Waaqayyoo isiniin ga'uudhaaf gara kanatti dhufeen jira. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa Qorontoos jalqabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 19 hanga 23 isa jiru ergan isiniif dubbiseen booda Waaqayyoodhaan kadhannee kutaadhuma kanarratti hundoofnee dubbii sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa. Namoota hundumaa biratti birmaduu ta'ee otoo hin jiru caalatti namoota buufachuudhaaf hundumaaf garba of godheera. Yihuudoota biratti warra Yihuudootaa buufachuudhaaf akka Yihuudiin ta'e, warra seera jala jiran biratti ofii kootii seera jala yoon jiraachuu dhabaadheyyuu warra seera jala jiran sana buufachuudhaaf akka nama seera jala jiruun ta'e, warra seericha hin qabne biratti isaan buufachuudhaaf akka nama seericha hin qabneen ta'e. Haa ta'u iyyuu malee seera Kiristoos jala waanan jiruuf ani seera Waaqayyoon dhabne warra amantiitti xobbee ta'an biratti warra amantiitti xobbee ta'an buufachuudhaaf akka nama xobbee ta'eera. Karaadhuma hundumaan namoota muraasa illee buufachuudhaaf namoota hundumaa biratti waan fakkaatu hundumaa ta'eera. Hojii wangeelaatiin kennaa isaa keessaa hirmaachuudhaaf wangeelaaf jedhee kana hundumaa nan godhaa jedha. Haaleluyyaa. Wangeelaaf jedhee kana hundumaa nan godha. Hin kadhanna. Jabaa irratti jabaa, guddaa irratti guddaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, Waaqa bara baraa, abdii bara baraa, baroota keessatti mootee kan turte, baroota keessatti mootee kan jirtu, bara baraanis mootee kan jiraattu. Dubbii sagalee kee irratti akkuma caafame Yesuus Kiristoos kaleessa har'as hanga bara baraatti isuma sana akkuma jedhan. Eeyyee ati isuma sana hin jijjiiramtu. Haala jijjiirta malee, bara jijjiirta malee ofiin jijjiiramtu. Dhaabbataa keenya Waaqa bara baraa galanni guddaan siif haa ta'u. Yeroo ammaa kana jaalala kee, arjummaa kee, tola kee yaadataa isati nuuf goote, isati nuuf taate yaadataa maqaa keetiif ulfina kennina. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kan nuti si galateeffannu oolmaa nu oolte galanni hin deebisa jennee miti. Gatiin kee kanaan deebi'a jennee miti. Garuu yaa Waaqayyo gooftaa maccaa sababa jaalala kee, sababa araara kee, sababa gaarummaa keetiif wanti nuti jennu kan biraa hin jiru. Yoo si galateeffachuu malee jecha biraa hin qabnu. Kanaaf si galateeffanna galanni guddaan siif haa ta'u. Kanaaf si eebbifna ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo haala mijataa nu uumte kanatti fayyadamnee toora onlaayinii kanaan dubbii keessa dhugaa isa jireenyaa wangeela ittiin fayyine kana wal hubachiisuudhaaf jirraatii. Anasa dubbatus ijoollee kee warra bakka garaagaraa ta'anii na dhaggeeffatanis ayyaanni kee haa baay'atu, ayyaanni kee nuuf haa baay'atu, humni kee nu haa argatu. Gaafa waa'ee wangeelaa dubbannu nagaa, gaafa waa'ee wangeelaa dubbannu gammachuutu nutti dhaga'ama. Waa'ee wangeelaa dhaga'uu kan hin dandeenye, waa'ee wangeelaa dhaga'uu kan hin jaallanne, waa'ee wangeelaa dhaga'uun kan ittiin tolle seexanaaf warra seexana hordofan qofaadha. Nuyi warri wangeelaan fayyine waa'ee wangeelaa gaafa dhageenyu, waa'ee wangeelaa gaafa dubbannu gammachuu guddaatu nuuf ta'a, hiikamsa guddaatu nuuf ta'a, nagaa guddaatu nuuf ta'a. Kunis nuuf ta'e galanni guddaan siif haa ta'u. Dhoksaan wangeela keessa jiru guddaadha. Icciitiin wangeelaa guddaadha. Gaarummaa kee, arjummaa kee kana yeroo hundumaa dubbachuu akka dandeenyu ati nu gargaara. Kanaaf seexanni afaan keenya lugamuu kan barbaadu. Kanaaf seexanni waa'ee mootummaa keetii, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee fayyinaa, waa'ee wangeelaa kana dubbachuurra qiraaqimboo biyya lafaa, kutata biyya lafaa akka dubbannu. Kanaaf kanaanis yeroo keenya akka gubnu kan inni godhuuf. Kanaaf nuti garuu kanarra darbinee dubbii keessa jireenyaa akka dubbannuuf ammallee ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Yaa Waaqayyo sagalee kee salaphee koo keessa kana yeroon dubbadhu ayyaanni na gargaaru, humni na gargaaru maqaa Yesuus Kiristoos narra haa dhufu. Akkasumas warra dhaggeeffataniitti jiraachuu akka danda'an, hojiitti jijjiiruu akka danda'aniif ayyaanni kee tokkoon isaan irra haa dhufu. Humni nuun mormu humna kee humna Waaqa jabaatiin kan rukutame haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Haaleluyyaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo kamiyyuu bara kamiyyuu dubbadhee kan hin quufne waa'ee wangeelaati. Irra deddeebi'ee yoon dubbadhe, irra deddeebi'ee yoon dubbifadhe keessa koo boqonnaa kan kennu, lubbuu koo kan haara galfachiisu isa kanaadha. Sababni isaa kan nu fayyises wangeelicha, kan itti waamamnes wangeelichattidha.
wangeela keessa badhaadhummaa kee jira wangeela keessa wanti hin jirre hin jiru karaa wangeelatiinis wanti nuuf hin taane hin jiru karaa wangeelatiinis immoo wanti nuti argachuudhaaf jirru waan guddaadha waan ta'eef yeroo kamiyyuu nufuun nutti hin jiraatu waaqayyoof galanni haa ta'u dhugumaan namni hafuuraa wangeela hin nufu yoo dhiibban hafuuraa hammeenyaarra jiraate malee namni hafuuraa wangeela nufu waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u barumsa gabaabaa mata duree wangeelaaf jedhanii waan hundumaa gochuu yookaan wangeelaaf jedhanii wanta hundumaa ta'uu jedhu irratti dubbadha mata duree kana kutaadhuma nama isiniif dubbise irraan fudhadhe lakkoofsa 23 xumura irratti wangeelaaf jedhee kana hundumaa nan godha jedha Phaawulos jecha kana kan dubbate Phaawulos wangeela Kiristoosiif wangeela fayyinaaf wangeela jireenya namaaf godhuuf kana hundumaa nan godha jedha jechi kana hundumaa jedhu jira nan godha kan jedhu jira kana hundumaa inni jedhu kun maal akka ta'ee fi maal gochuudhaaf akka jiru gaa kutaa sagalee waaqayyoo keessaa kutaa nama isiniif dubbise Qorontos jalqabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 19 hanga 23 dubbiseera adeemsanis kutaa kana bal'inaan ilaallaa waliin mil'ataa kan deemnudha gooftaaf galanni guddaan haa ta'u wangeelaaf jedhee waan hundumaa nan godha yookaan wangeelaaf jedhanii wanta hundumaa gochuu mee gochuu gara jedhutti otoo hin darbin akshinitti otoo hin darbin wangeelli kun maali wangeelli Phaawulos waan hundumaa nan ta'a waan hundumaa nan godhaaf jedhe kun maali waa'ee wangeelaa maal beekna wangeela kamitti hubannee jirra wangeelli akkamitti nuuf galee jira mana keenya keessatti yaada keenya keessatti wangeelli hiikaa maalii qabaatee jira bakka kam argatee jira xiyyeeffannoo kam argatee jira osoo namni wangeelli maali jedhee nu gaafate maal jenneetu deebifna kana beekuun baay'ee nutti jiraata to wangeelaa waa'ee wangeelaan dubbatti waan biraa dubbachuu naaf hin ta'u waan ta'eef waa'ee wangeelaa waan tokko tokko nan dubbadha wangeelli maali yookaan wangeelli eenyudha wangeelli jireenya wangeelli fayyina haaleluyyaa jireenyi nuti har'a qabna jenne fayyinni nuti har'a arganne kun wangeela keessaa kan nuuf dhufeedha wangeelli ulfina keenyaadha wangeelli qaroomina keenyaadha wangeelli dhugaadha wangeelli ifa jireenyaati wangeelli burqaa gammachuuti wangeelli jaalala haaleluyyaa wangeelli nagaadha wangeelli oduu misraachooti yookaan oduu gammachiisadha wangeelli qajeelummaa keenyaadha haaleluyyaa wangeelli ni qajeelcha amalli wangeelaa hojii wangeelaa oo maali hojjetan qajeelchudha haaleluyyaa wangeelli karaa baasa wangeelli balbala bana wangeelli ni kenna wangeelli fedhii hundumaa hin guuta karaa wangeelatti wanti namaaf hin guutamne hin jiru wangeelli ni eebbisa wangeelli waanjoo cabsa wangeelli bilisa baasa wangeelli ni hiika wangeelli ni boqachiisa haaleluyyaa kanaaf wangeela mee wangeela galina wajjiniin haaleluyyaa yeroo ammaa kana keessatti jabooniti na argaa yoo jiraannellee afuuran akkan subukkee jirutti yaaditi wangeela jedhame wangeela jireenya isa ta'e kan isa ifa ta'e kan isa misraachoo ta'e kan isa nagaa ta'e kan isa jaalala ta'e kan isa dhugaa ta'e kan isa ifa jireenyaa ta'e isa burqaa gammachuu ta'e kan maqaasaa waamamee wangeela haaleluyyaa galanni waaqayyoof haa ta'u karaa biraatiin wangeelli eenyu isa jedhu wangeelli Kiristoosidha maqaan waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u waa'ee wangeelaa gaafa yaannu waa lama hubachuu nutti jiraata tokko wangeela gaafa jennu dubbii sagalee waaqayyoo isa jiraataa isa harka keenya keessa jiru sagalee fayyinaa isa ta'e macaafa qulqulluu akka ta'etti hubachuu qabna karaa biraatiin immoo wangeela gaafa jennu wangeelli Kiristoos akka ta'e haaleluyyaa kan nuti lallabnu wangeela lallabuu gaafa jennu Kiristoos lallabuudha wangeela dubbachuu gaafa jennu Kiristoos dubbachuudha sababni isaa wangeelli keenya yookaan macaafni qulqulluun keenya mataan isaa Kiristoosidha dubbii jireenyatu dubbii Kiristoos sagalee waaqayyootu achi keessa jira waan ta'eef wangeela gaafa jennu sagalee waaqayyoo jechuu keenya wangeela gaafa jennu immoo Kiristoos jechuu keenya sagalee jechi jedhu mataan isaa Kiristoosidha waan ta'eef dhugaa jechi jedhu mataan isaa Kiristoos waan ta'eef Kiristoos dhugaadha Kiristoos sagaleedha Kiristoos ifa Kiristoos jireenya burqaa nagaati oduu gammachuuti galanni guddaan Kiristoos ifaatu kanaaf egaa wangeela kanaaf jedhanii waan hundumaa gochuu wangeela waan hundumaa ta'e wangeela waan hundumaa nuuf godhe wangeela waan hundumaa nuuf argamsiise wangeela nuuf waan hundumaa of keessaa qabu kanaaf waan hundumaa ta'uun nutti hin guddatu Phaawulos itti hin guddanne kanaaf wangeela kana waan hundumaa nan godha jedhe haaleluyyaa galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u wangeelli maal isa jedhu dabalee waan tokko isiniif ibsa har'a
haalli namoonni tokko itti wangeela hubatan jira. Karaa dogoggoraatiin, karaa sirrii hin taane haalli itti wangeela hubatanii wangeela hojiitti hiikuudhaaf deemaa jiran jiru. Wangeelli hojii dabalataa miti. Namoonni tokko wangeela akka hojii dabalataatti ilaalu. Hojii isaanii ijoo yaada fooniif dhiigaa yookaan dhimma biyya lafaatti bu'aa buusuu irratti xiyyeeffatanii yeroo dabalataa yeroo tirfii isaanii wangeela yerootti yaadatantu jiru. Kana jechuun yaada biyya lafaa sanis hin jiru hojii idilee namni biyya lafaa keessa jiru hojjetu. San osoo hin taane bu'aan isaa biyya lafaa kan jedhamu uummata biyya lafaarra jiraniif otoo hin taane addunyaa afuuraa keessatti kan seexana bu'aa buusu yookaan mootummaa waaqayyootiif faallaa kan ta'u. Biyyi lafaa jechi jedhu kuni gosa lamaan ilaalla. Tokko addunyattiidhuma kanaa lafuma nuti irra jiraannu kanaadha. Inni lammaffaa biyyi lafaa inni jedhu sagalee waaqayyoo baay'ee balaaleffatu dubbii waaqayyootiin faallaa inni ta'u hojii biyya lafaa keessatti hojjetamu hamaa wangeelaan faallaa ta'e isa mootummaa dukkanaatiif nama qopheessu yookaan hojii dukkanaa jechuudha. Kanaaf hojii dukkanaa kan mootummaa seexanaatiif nama qopheessu sana kan hin taane sirriidha inni kan hin taane sirriidha inni kan mootummaa seexanaaf nama hin qopheessin hojiin jiruuf jireenyaaf hojjennu gaariidha. Haa ta'u malee namoonni tokko yaada biyya lafaa isa gara badiisatti nama geessu duukaa bu'anii yeroo tirfii isaanii waa'ee wangeelaa yaadatu jechuudha. Wangeelli hojii dabalataa otoo hin taane wangeelli hojii ijoodha. Haa daldallus wangeelli hojii ijoodha. Hojii mootummaa hojjennus wangeelli hojii ijoodha. Haa barannus wangeelli hojii ijoodha. Biyya keessa biyya alaa lafa kamiyyuu bakka kamiyyuu sadarkaa kamiyyuu haa jiraannu wangeelli hojii ijoodha. Ogummaa qabnuuni gaafa saba tajaajilu gaafa hawaasa tajaajilu achi keessatti waaqayyo ulfina akka argatuu fi dhaloonni bu'aa gaarii akka argataniif gaafa hojjennu wangeela achi keessatti hojjechuu dandeenya. Wangeela biizinasii keessatti hojjechuu dandeenya. Wangeela siyaasa keessatti hojjechuu dandeenya. Wangeela waajjira mootummaatti, wangeela waajjira dhuunfaatti, wangeela manatti alatti gabaa keessatti lama kamittuu hojjechuu ni dandeenya. Hojii dabalataa miti. Wangeela kan hojjennu immoo yeroo hundumaa dirqama dhaabbannee macaafa qulqulluu qabannee Yesuus fayyisaadha jechuu qofaan miti. Jireenya hojjenna waan ta'eef jireenya qajeelummaa jiraannee dubbii sagalee waaqayyoo dubbifannee akka dubbii sagalee waaqayyootti hin hojjanne hin jiraanne yoo ta'e wangeela jiraataa jira jechuudha. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf hojii ijoodha wangeelli. Namoonni tokko deemanii hojjetanii gaafa dadhabanii yookaan immoo gaafa xoorataa ba'an wangeela yaadachuu jalqabu. Jiruuf jireenya isaanii dargaggummaa isaanii biyya lafaatiif fixanii erga xoorataa ba'anii filannoo yommuu dhaban taa'urra wangeela yaadatu. Wangeelli hojii ijoodha. Wangeelli hojii ittiin daldalamuu miti. Hojii ittiin daldalamuu miti. Kana jechuun daldala isa jennu daldala seera qabeessa bu'aa sirrii kan dadhabbii ofii argachuu otoo hin taane bu'aa karaa dalgaa faayidaa karaa dalgaa ittiin argachuudhaaf hojii hojjetamu otoo hin taane wangeelli hojii qajeelinaati. Wangeelli hojii ittiin daldalamu miti. Wangeelli dawoo ittiin sobamu miti. Namoonni tokko har'a wangeela dawoo godhatanii sobu. Wangeela fuuldura qabanii dugda duuba wangeelaa yaada ofii fedhii ofii galmaan ga'uudhaaf fiiguu jechuudha. Wangeela dawoo godhatanii sobu. Wangeelli dawoo ittiin sobanii miti. Dhugaadha wangeelli. Wangeelli dawoo ittiin kadhatan yookaan ittiin faayidaa walitti qabatan miti. Wangeela keessa faayidaa guddaatu jira. Wangeela keessa eebbatu jira. Wangeela keessa badhaadhummaatu jira. Haa ta'u malee wangeela dhugaa gaafa hojjennu bu'aa wangeela keessa jiru in arganna, in nyaannas. Haa ta'u malee wangeela akka bu'aatti lakkaawwannee ittiin kadhachuu, ittiin daldaluu, ittiin faayidaa dhuunfaa galmaan kaa'achuudhaaf kan ittiin sochoonu ta'uu hin qabu. Sababni isaa oduu misraachooti, jireenya, fayyina, dhugaadha waan ta'eef wangeela. Haaleluyyaa. Wangeela waan hundumaa gochuu. Phaawulos egaa wangeela kanaaf waan hundumaa nan godha. Wangeela kanaaf waan hundumaa nan ta'a jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Jireenya isaa isa har'aa isa har'a deebi'ee mul'atee boru badu otoo hin taane jechuudha. Namoonni baay'een jireenya isaanii isa har'a mul'atee boru darbuuf waan baay'een godhachuudha. Isa har'a mul'atee boru baduuf isa wabii hin qabneef waan baay'een godhu waan baay'een ta'u jechuudha. Wanta salphinaaf nama qopheessu jedhanii namoonni baay'ee waan baay'een godhu. Wanta boqonnaa namaaf hin laanneef jedhanii namoonni baay'ee wanta baay'ee godhu. Wanta jibbaaf nama qopheessu, badiisaaf nama qopheessuuf jedhanii namoonni wanta baay'een godhu. Ani isin garuu wangeelaaf jennee waanuma kamiyyuu yoo goone nutti ulfaataa, nu salphisaa,
Kanaadha kan yaaduu qabnu jechuudha. Namni hannaaf jedhee waan baay'ee erga godhee, ejjaaf jedhee waan baay'ee ejjuudhaaf jecha waan baay'ee erga godhee, sobaaf jedhee waan baay'ee erga godhee, bu'aa karaa dalgaa isaarra mul'atee boru baduufi wanta ulfinaaf nama hin qopheessine, wanta kufaatiraaf nama qopheessu, wanta nama salphisuuf jedhanii, wanta hundumaa birrii isaanii dhangalaasanii, yeroo isaanii gubanii, aarsaa kaffalamuu qabu foon irratti, lubbuu irratti baasanii hin godhu erga ta'e. Aniif isin garuu wangeela jireenyaa, wangeela fayyina namaaf kennu, wangeela haara galfii namaaf kennu, wangeela dhugaa, wangeela dubbannaa nama hin qaanisin kan barri irraan hin darbine jiraataa isa ta'e jennee waan hundumaa yoo goone nutti guddataayi, nu salphisaayi, itti qaanoofnaayi. Isa kanaa dhagaa dubbiin guddaan Phaawulosiif kan gale inni guddaan isa kana. Phaawulos nama beekamaadha, hayyuu guddaadha, nama miila Gamaaliyaal jala taa'ee barateedha. Akka barumsa irraati piroofeesara jechuu dandeenya. Barumsa guddaadha namni kan argate. Siyaasa keessatti namatti beekudha, hawaasa keessatti namatti beekudha, karaa hundumaan nama dubbatee dhageessifatudha. Haa ta'u malee wanti hundumtuu wangeela tasa akka ta'e beeka. Iddoo garaa garaatti wanti hundumtuu wangeela kana tasa akka ta'e dubbateera Phaawulos. Wanti guddaan xiyyeeffannoo guddaa argachuu qabu wangeela akka ta'e Phaawulosiif galeera. Kanaaf wanti hundumtuu nattaafu bu'aan argadhu, faayidaan kan koo maqaa gaariin hawaasa jidduutti qabu, kabajiin hawaasa jidduutti qabu hundumtuu nattaafu wangeelaaf jedhee waan ta'uu hin qabne yoo ta'e illee, wanta dirqama natti hin taane yoo ta'e illee, wangeelaaf jedhee dhaloota oolchuudhaaf jedhee dhaloota buufachuuf jedhee kana hundumaa nan godhe jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Nuti yoo wangeelaaf jennee maal gochaa jirra? Wangeelaaf jennee maal ta'aa jira? Meeqa keenya wangeelaaf karaa kan ta'aa jiru? Meeqa keenya wangeelatti karaa kan cufaa jiru? Meeqa keenya wangeelaaf aarsaa ta'u baasaa kan jiru? Meeqa keenya wangeelaa fi warra aarsaa baasuudhaaf ba'anitti illee gufuu kan ta'aa jiru? Of ilaaluun inaaffaadhaan ka'uun nutti jira. Gooftaaf galanni haa ta'u. Ergamaan Phaawulos lakkoofsa 22 fi 23 isiniif dubbise irratti jecha hundumaa jedhu wanta gurguddaa lama kaa'eetu jira. Jecha hundumaa irra deddeebiidhaan jecha hundumaa jedhu kaaseera. Jecha hundumaa jedhu wajji wal qabsisee jechoota gurguddoo lamas kaaseera. Inni tokkoffaan ta'eera jecha jedhudha. Ta'eera jecha jedhudha. Phaawulos maal ta'e? Waan hundumaa ta'eera yookaan waan fakkaatu hundumaa ta'eera. Nama hundumaa biratti ta'eera. Karaadhuma hundumaa ta'eera jedhu. Jecha ta'eera jedhu wajji wal qabsee waan sadii kaaseera asirratti. Wanta fakkaatu hundumaa ta'eera. Namoota hundumaa biratti ta'eera. Karaa hundumaan waan hundumaa ta'eera jedha. Lammaffaa irratti jechi guddaan Phaawulos iddoo kanatti kaase nan godha kan jedhudha. Nan godha. Maalidha kan inni godhu? Ta'uu fi gochuun garaagarummaa qaba. Ta'uunii fi gochuun garaagarummaa qaba. Wangeelaaf jedhee kana hundumaa nan godhaa jedha. Maali jedhee? Sobaaf jedhee, hannaaf jedhee, bu'aa karaa dalgaa argachuudhaaf jedhee osoo hin taane wangeelaaf jedhee kana hundumaa nan godha jedha. Kana hundumaa jechuun kun maalidha? Jechi kana hundumaa jedhu kun maal ibsa? Maal hubachiisa? Tokkoffaan namoota buufachuudhaaf nama hundumaaf garba ta'uu isaa. Lakkoofsa 19 irratti argattu jechuudha. Namoota buufachuudhaaf. Namoota buufachuu isa jedhu kan ammoo bu'aa ofii isaatiitiif namoota argachuudhaaf yookaan namoota of duukaa buusuudhaaf otoo hin taane namoota Kiristoosiif ta'an, namoota fayyan, namoota bartuu Kiristoos ta'an buufachuudhaaf kan hundumaa nan ta'a. Har'a namoonni baay'een namoota duuka buutuu ofii godhatu malee duuka buutuu Kiristoos hin godhan. Baay'ee duuka buutuu qabdaa, duuka buutuu oomishattee gaafa jedhamu yookaan duuka buutuu oomishachuu gaafa jedhamu namoota nu fakkaatan, namoota tuwoozoo nu ta'an, kan harka nuuf rukutan, toora garaa garaatti inni nama akkasiiti, ishiin nama akkasiiti jedhanii suuraa keenya maxxanfatanii, maqaa keenya fudhatanii, namoota harka nuuf rukutan, namoota birrii walitti nuuf qaban, namoota hordoftoota walitti nuuf qaban, buufachuu otoo hin taane, namoota naanna'anii nu tajaajilan, piroomooshinii nuuf hojjetan, horachuu otoo hin taane, namoota Kiristoos hin fakkaatan, bartuu Kiristoosa dhugaa warra ta'an buufachuudha. Har'a namoonni baay'een toora garaa garaatiin kan isaan buufataa jiran duuka buutuu Kiristoos hin taane deeggartoota ofiiti. Akka paartii siyaasaa deeggartoota ofii. Bakkeen garaa garaatti kan isaan hojjetaa jiran namoonni Kiristoos gara fakkaachuutti akka guddatan, namoonni Kiristoos gara beekuutti akka dhufan otoo hin taane akka isaan itti boosoo raajii abaluuko, paasterii abaluuko, appoostilii abaluuko isa jedhamu sana argachuudhaaf
yookaan galii walitti akka isaaniif qabaniif bu'aa addaa akka isaaniif argamsiisaniif jecha yerootti namoota irratti hojjetaa turan. Phaawulos namoota buufachuudhaaf jechi inni jedhu kun bu'aa ofii isaatiif otoo hin taane Kiristoosiif qabeenyi Kiristoos qabeenya isaa akka ta'etti namni Kiristoosiif ta'e isaaf akka ta'utti lakkaawwatee kan Kiristoositti lakkaawwatee dubbate malee bu'aa ofii isaatii argachuuf miti. Inni lammaffaan jechi hundumaa jedhu kun hundumaa ta'uu jedhu kun maal hubachiisa jedhuuf akka Yihuudii ta'uu isaa hubachiisa. Sadaffaa irratti warra seera jala jiran buufachuudhaaf seera jala osoo hin jiraatin akka nama seera jala jiru ta'uu isaa. Too seera jala hin jiraatin waan hundumaa ta'eera jedha. Otoon seera jala hin jiraatin warra kaan buufachuudha. Warra seera jala hin jirre buufachuudhaaf seera jala buufachuudhaaf seera jala of godheera jedha. Inni biraa immoo warra seera hin qabne buufachuudhaaf otoon seera irra bilisa ta'ee jiru akka nama seera hin qabne ta'ee jira jedha. Kana hundumaa godheera jedha. Kana hundumaa maaliif godhe Phaawulos? Akkuma isitti qarshii buufachuudhaaf otoo hin taane, aangoo qabachuudhaaf otoo hin taane, fira bal'ifachuudhaaf otoo hin taane, maqaa gaarii horachuudhaaf osoo hin taane, fedhii mataa isaatii guuttachuudhaaf osoo hin taane, hirrina mana isaatii guuttachuudhaaf osoo hin taane, faayidaa dantaa addaa isaaf argamsiisu argachuudhaaf otoo hin taane, lubbuu fayyisuudhaaf, wangeela Kiristoos labsuudhaaf, maqaa Kiristoos kabajuudhaaf, maqaa Kiristoos labsuudhaaf, qaama Kiristoos ijaaruudhaaf, qulleessuudhaaf, warra badan barbaaduudhaaf, mootummaa Waaqayyoo bal'isuudhaaf, mootummaa seexanaa diiguudhaaf kana hundumaa ta'e. Phaawulos wanta hundumaa sababni inni ta'eef kanaaf jechuudha. Wangeelaaf jedhee isumaayyuu abaluu kootiif jedhee ara namoonni abaluu kootiif jedhanii jiraatu. Ekelee kootiif ishiin duunaan ani hin jiraadhu, inni duunaan ani hin jiraadhu, inni tuqamnaan ishiin tuqamnaan jedhu. Wangeelli tuqamnaan hin jedhan. Wangeelli yeroo tuqamutti maqaa Waaqayyoo yeroo arrabsu omaatti dhaga'amu. Gaafa faayidaan dhuunfaa isaanii xiqqoo tuqamu. Gaafa maqaan isaanii xiqqoo tuqamu. Akka qeerransaa ija babaasaa qeensa isaanii diriirsanii kan fiigantu baay'ata. Gaafa wangeelli tuqamu, gaafa maqaa Waaqayyoo arrabsamu, gaafa wanti ulfina Waaqayyootiif hin taane lafarratti raawwatu omaatti hin fakkaatu. Itti bashannanu, itti bohaaru. Gaafa garuu faayidaan isaanii tuqamu, bu'aan isaanii gaafa tuqamu, maqaa isaanii gaafa haala ta'e tokkoon ka'u, dhugaarratti isaa ta'u dhugaan ala, gaafa sana u'uu jedhanii sagaleen isaanii kan dhaga'amu, tajaajilaa ta'uun isaanii kan dhaga'amu gaafa sana. Ijoollee Waaqayyoo nuti ejentii wangeelaa taaneeti biyya lafaarra kan jiru. Ejentii mootummaa Waaqayyoo taaneeti. Ambaasaadara Kiristoos nuti. Kanaaf wangeelli nu biratti callifamuu hin qabu. Wangeelli nu biratti dubbatamuu hin qaba. Maqaan wangeelaa nu biratti kabajamuu qaba. Wangeela wabii dhaabbachuu qabna. Wangeela dhugaa, wangeela jireenya namaaf kennu. Ittiin fayyine kana faajjii isaa ol kaasuun nurra jiraata. Waa'ee biyya lafaa walumatti himnee, waa'ee biyya lafaa walitti labsinee, hin ceetaa, hin baataa, hin galtaa, hin fayyitaa, hin argattaa, hin nyaattaa, dhugdaadhani. Yeroo keenya gubuu wal shawwaduun nutti hin jiraatu. Amma lafarra jirutti nyaachuuf dhuguun jira. Waaqa lubbuu uume tokko biddeen dhabsiisee hin ajjeesu. Garaagarummaan gosa nyaataa fi vaayitaaminii isaa irratti yoo hundaa'e illee baay'ina isaa xiqqina isaa irratti hundaa'e lubbuun jiraate hundumtuu nyaata. Lafarra jiraannan immoo jaallatu jibbitu dhukkubsachuun fayyuun gadduun gammachuun jira. Kun amala biyya lafaati. Sagalee Waaqayyo hamma biyya lafaarra jirtanitti rakkinni jira. Fakkeenyaaf har'a dhukkuba sukkaaraa tokkorraa yoo fayyite boru dhukkuba cuggaarraatiin qabamuu dandeessa. Boru dhukkuba cuggaarraa yoo fayyite kaleen dhukkubsachuu dandeessa. Ilaa rakkinni biyya lafaa hin dhaabbatu. Dhukkuba barabaan buqqisuu hin dandeessu. Tokkotti yoo gammanne tokkotti gaddin ammam sooressaa haa ta'an ammam biyya keessaa biyya alaa jiru lafa kamiyyuu yoo jiran biyya lafaadha qaawwishii guutee hin guutu. Kanaan wanna biyya lafaarraa argamuun boqonnaa gaarii, nagaa gaarii, gammachuu gaarii argachuu hin dandeessu. Gammachuu dhugaa kan siin kennu wangeela. Gaafa ija kee wangeela irra keessu, yaada kee dubbii Waaqayyoo irra keessu, yoo guutees yoo hir'atees kan kee burqaan gammachuu keetii Kiristoos keessaa, wangeela keessaa waan ta'eef sitti hin qorru, sitti hin ho'u jechuudha. Kanaaf jireenya dhaabbataa jiraata jechuudha. Jireenya haalaan hin jijjiiramne, nagaa haalaan hin jijjiiramne qabda jechuudha. Yoo maal taate, yoo xiyyeeffannoo kee, yaada kee wangeela irra keessa jechuudha. Har'a garuu namoonni baay'een xiyyeeffannoo namoota baay'ee wangeela irratti otoo hin taane waan har'a mul'atee boru baduu irratti wanta feekii ta'e irrattidha kan ijaaraa jiru. Dammaquutu nutti jira ijoollee Waaqayyoo. Haleluuyaa. Har'oo aniif isin maal gochaa jirra wangeelaaf? Phaawulos wangeelaaf kan hundumaa yoo godhe fedhii isaa bitee, faayidaa isaa bitee, waan gochuu qabu dhiisee, waan gochuu hin qabne godhee maal gochuuf? Lubbuu fayyisuuf, dhaloota oolchuuf aarsaa baay'ee erga kenne, teessoo isaarraa, ulfina isaarraa erga gadi bu'e. Har'a aniif isin lubbuu oolchuudhaaf, wangeela bal'isuudhaaf maal gochaa jirra?
Maal buufachuudhaaf jirra? Phaawulos lubbuu buufachuuf kana godhe. Aniifis maal buufachaa jirra? Maal hojjechaa jirra? Maaliif hojjechaa jirra? Dhaabbannee of ilaaluu, deemsa keenya, xiyyeeffannoo keenya, yaalii keenya madaaluu jirra jechuudha. Kun nutti jira. Maal buufachuudhaaf fiigaa jirra? Maal buufachuudhaaf daldalaa jirra? Maal buufachuudhaaf olii gadi kaataa jirra? Maal hojjechaa jirra? Maaliif hojjechaa jirra? Gaaffii kanaaf deebii kennuu isinitti jiraata, nutti jiraata. Mana Waaqayyoo ijaaruuf maal taanetu jirra? Maal gochaa jirra? Namoota fayyisuudhaaf maal taanee jirra? Maal gochaa jirra? Warra badan barbaaduudhaafoo, dhaloota oolchuudhaafoo, mootummaa Waaqayyoo bal'isuudhaafoo, mootummaa seexanaa diiguudhaafoo maal gochaa jirra? Maal ta'aa jirra? Maal keenya gumaachaa jirra hojii mana Waaqayyoo keessatti? Carraa Waaqayyoo nuu kenne kan si'anaa, balbala Waaqayyoo karaa teekinooloojiitiin nuu bane kanaan maal hojjetaa jirra? Onlaayinii irratti maal hojjetaa oolla? FB irratti maal hojjetaa oolla? Telegiraam irratti, WhatsApp irratti, karaa iimootiin, karaa vaayibariitiin maal hojjetaa oolla? Maal hojjetaa oolla? Gaaffii hafuura qulqulluuti kun. Tokkoon keenya deebisuu kan qabnu, dhaabbannetti yaaduu kan qabnu, maal gochaa jirra? Carraa Waaqayyoo harka keenya keessa kaa'e, carraa Waaqayyoo harka keenya keessatti buuse kanaan, bilbila harka keenya keessa jiru kanaan, waayifaayi qabnu kanaan maal hojjetaa jiru? Xuraa'ummaa, nama hammeessu, nama ajjeesu, yakka moo dhaloota oolchuu, Kiristoosin ulfeessuu irratti xiyyeeffannee jirra. Kanaadha gaaffiin guddaan irra hafuura qulqulluu tokkoon keessaniif godhu. Phaawulos wangeelaaf jedhee wanti inni hin goone hin jiru. Maaliif walitti qabamne? Maaliif faarfataa jirra? Maaliif lallabaa jirra? Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 1:23 fi 22 irratti nuyi Yihuudoonni mallattoo barbaadu, Giriikonni garuu ogummaa, nuti garuu Kiristoos isa fannifame lallabnaa jedha Phaawulos. Yihuudoonni mallattoo barbaadu, Giriikonni immoo ogummaa, nuti garuu Kiristoos isa fannifame. Christ who crucified. Kiristoos fannoo irratti fannifame lallabna. Maal lallabaa jirta ati? Mata dureen lallaba keetii maalidha? Mata dureen faarfannaa keetii maalidha? Gooftaan nu haa gargaaru. Kiristoos nuuf jedhee fannoo baate, Kiristoos nuuf jedhee arrabsame, Kiristoos nuuf jedhee jibbame, Kiristoos nuuf jedhee fannifame, nuuf jedheetu du'e. Wangeelli du'aa ka'uu fi deebi'ee dhufuu Kiristoos labsuudha. Qorontoos lammataa boqonnaa 5:20 irraa argachuu dandeessu. Du'aa ka'uu fi lammata deebi'ee dhufuu Kiristoos labsuudha. Akkasumas hojii ergamootaa boqonnaa 28:30 irraa argachuu dandeessu. Phaawulos mana kireeffatee keessa taa'aa ture. Waggaa 2 keessa taa'aa ture keessatti namoota dhufan hundumaa barsiisaa, bartuu Kiristoos gochaa akka ture. Mana adabaatti kennamee Efesoon yeroo jirutti sababa wangeelatiin hidhamee mana hidhaa keessa, mana adabaa keessa taa'ee achumatti immoo mana kireeffatee namoota isa gaafachuu dhufan dubbii Waaqayyoon barsiisaa ture. Wangeela barreessaa ture. Ergaawwan baay'ee mana hidhaa keessa taa'eeti kan inni barreesse. Ergaa qolaa Efesoon 5, Filiphisius 5 gara ergaa 4 mana hidhaa keessa taa'eeti kan inni barreesse. Haala farka kennaan turre. Iddoo akkasiin jira, bakka akkasiin jira jedhee of hin daangesine. Ara namoonni baay'een biyyaa baanan bakka naaf hin mijatu biisidha. Haalli xiqqoo mijachuu baanan haala isaaniif hin mijanne kana sababa kaa'anii kaan isaanii sababa konnekshinii, kaan isaanii sababa faayinaansii, kaan isaanii haalli mijachuu dhabuu, mana dhabuu, bakka wanti lafarraa kun lakkaa'amenuuf sababa xiqqoo sababa gochuudhaan wangeelarraa kan ofitti sandanuudha. Phaawulos garuu sababa wangeelatiif hidhame, maaliif hidhame? Maa wangeela hojjetta jedheetu hidhameera jedheen dhibne achumatti mana kireeffatee namoota barsiisaa ture, wangeela barreessaa ture jechuudha. Sababa hin kennine wangeela hojjechuu dhiisuudha. Edaa Phaawulosis mana kiraa keessa ture jechuu dandeessu. Phaawulos mana ofiisaatiin qabu, nama guddaa guutummaa addunyaa irratti dhiibbaa uume, wangeela har'atti hin ga'edha. Garuu mana kiraa keessa taa'ee hojii gurguddaa hojjetaa ture. Manuma kiraa keessatti lubbuu namoota baay'ee fayyisaa ture. Har'a mana kiraa keessa warri jiru namoonni nu biratti waaqeffachuudhaaf yoo dhufan amma mee yeyyaman baay'een isaanii mana bal'aa otoo qaban mana ofii isaanii wangeela fi balbalan Bible study'n akkachis ta'u, waaqeffannaan akkachis ta'uuf hin eeyyaman. Warri mana kiraa keessa jira, anuu mana kiraa keessa jira jiru. Phaawulos mana kireeffatee achi keessa hojii guddaa hojjetaa ture jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Mana kiraa, mana hidhaa keessatti namoota dhuunfaan dhufan barsiisaa ture. Osoo eenyu hin dhorkin wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baay'ee ibsee barsiisaa ture. Phaawulos achi keessa taa'ee yookaan mana hidhaa keessa taa'ee bakka hin mijanne taa'ee wangeela tajaajilaa ture. Wangeela kan hojjennu
mana gaarii yoo qabaanneef miti. Wangeela kan hojjennu makiinaa gaarii yoo qabaanneef miti. Wangeela kan hojjennu mindaa gaarii yoo qabaanneef miti. Wangeela kan hojjennu fayyaa yoo qabaanneef miti. Wangeela kan hojjennu qarshii yookaan tirfii yoo arganneef yoo qabaanneef miti. Yeroo tirfii yoo qabaannes miti. Yeroo tokko yeroo tirfii qabuun hojjedha jiru. Tirfii yeroo qabaanne yookaan yeroo tirfii dabalataa qabaanneef miti. Wangeela kan hojjennu yeroo bilisummaa qabnu qofa miti. Wangeela kan hojjennu yoo gaa'ila qabaanne qofa miti. Wangeela kan hojjennu yoo qabaannes yoo dhabnes yoo mijates yoo hin mijannes yeroo hundumaa hojjechuu qabna jechuudha. Yeroo hundumaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Gaafa gaa'ilan dhaabbadhee wangeela tajaajila kan jedhan jiru. Gaafa gaa'ila keessa galan immoo algan ittoo'ee biddiyuusiin too'ee achi ba'uun kan itti ulfaatu danda'u. Kanaaf ijoollee Waaqayyo mijatus mijachuu baatus wangeelli wangeelaaf jedhanii waan hundumaa ta'u. Arrabsamuu wangeelaaf jedhanii jibbamuu wangeelaaf jedhanii wangeelaaf waan hundumaa ta'u. Booda ulfinatu jira. Booda moochatu jira. Namni wangeela kaase lafaa ka'a. Namni wangeela mul'isee mul'ata. Namni wangeela hojjete jireenya isaas hojjeta. Namni wangeelaaf jiraate Waaqayyo jiraataa godhee isa dhaaba. Birrii kee, yeroo kee, beekumsa kee, carraa qabdu, maateriaalii qabdu wangeelaaf oolchiin kassartu. Phaawulos waan hundumaa wangeelaaf oolchi. Wangeelaaf jedhanii waan hundumaa gochuu. Gootaaree obboleettii koo irraa kaaftee. Gootaaree obboleessa koo irraa kaaftee. Wangeelaaf jettee waan hundumaa goota. Murteeffattaa. Siigalee wangeela bayyinaa kana labsitaa. Kutadhu gaa. Ayyaanni Waaqayyoo siif baay'ata. Ati murteeffatteennaan kan si gargaaru furri Waaqayyoo sirra dhufa. Murteeffannaan kun laphee keessan keessa haa galu. Sassatoo hin ta'inaa. Yeroo hundumaa warra sassatoo ta'uun nutti hin jiraatu. Ciniinnannee wangeelaaf jiraachuun nurra jiraata. Gaafa sana wangeelli jireenya keenya ta'ee bara baraan cimsee nu dhaaba. Ayyaanni Gooftaa siniif haa baay'atu. Baay'een isin jaalladha. Siniifan kadhadha gabaabsee. Abbaa keenya maqaan kee bara baraan ulfaatu. Eeyyan Phaawulos irraa waan guddaa baranna. Nutis wangeela jireenya ta'e kana fayyina ta'e kanaaf jennee waan nurraa eegamu hundumaa goonee bu'aa gaarii buusnee darbuu akka dandeenyutu nu gargaara. Yeroo keenya tasuma fixnee darbuu otoo hin taane waan gaariitti yeroo keenya gubnee darbuu akka dandeenyutu nu gargaara. Ayyaanni kee tokkoon keenyaaf haa baay'atu. Ijoolleen kee dhugaa kana baranii kanaaf dammaquu akka danda'an ati isaan gargaari. Tokkoon keenya gargaara. Humni wangeela hojjechuutti duubatti nu harkisu humna keetiin haa rukutamu. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Maqaa Yesuusiin ameen. Shaloom. Obboloota jaallatamoo yeroo ammaa kana biyya keessa biyya alaatti argamuun tajaajila karaa tamsaasa TV ergaa fayyinaa toora onlaayiniitiin isin qaqqabu hordofaa kan jirtan hundi. Bakka jirtanitti nagaan Kiristoos isin haa qaqqabu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anis nagaa guddaan qaba. Inni nagaa isaa nuuf baay'ise gooftaan keenya bara baraan ulfina guddaa argatu. An guddisee kan isin jaalladhu obboleessi keessan Paaster Dandanaadha. Jaalala Waaqayyoo ta'ee mata duree tokko irratti dubbii sagalee Waaqayyoo isiniin ga'uudhaaf gara kanatti dhufeen jira. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa Qorontoos jalqabaa boqonnaa 9:19-23 isa jiru ergan isiniif dubbiseen booda Waaqayyoodhaan kadhannee kutaadhuma kanarratti hundoofnee dubbii sagalee Waaqayyoo waliin baranna. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa. Namoota hundumaa biratti birmaduu ta'ee otoo hin jiru caalatti namoota buufachuudhaaf hundumaaf garba of godheera. Yihuudoota biratti warra Yihuudootaa buufachuudhaaf akka Yihuudiin ta'e. Warra seera jala jiran biratti ofii kootii seera jala yoon jiraachuu dhabaadheyyuu warra seera jala jiran sana buufachuudhaaf akka nama seera jala jiruun ta'e. Warra seericha hin qabne biratti isaan buufachuudhaaf akka nama seericha hin qabneen ta'e. Haa ta'u iyyuu malee seera Kiristoos jala waanan jiruuf ani seera Waaqayyoon dhabne. Warra amantiitti xobbee ta'an biratti warra amantiitti xobbee ta'an buufachuudhaaf akka nama xobbee ta'eera. Karaadhuma hundumaan namoota muraasa illee buufachuudhaaf namoota hundumaa biratti waan fakkaatu hundumaa ta'eera. Hojii wangeelaatiin kennaa isaa keessaa hirmaachuudhaaf wangeelaaf jedhee kana hundumaa nan godhaa jedha. Haaleluyyaa.